waaqayyo nu yaadu ragaa irratti nu hundaa'u. Kanaaf yaa Phaawulos yoo dubbatu akkas jedhe isa mul'atu sin ilaalinaa jedhe isa hin mul'anne yoo laaltanii amantan inni maalidha jedha jireenya bara baraatti sin gashe jedha. Inni sirkatti mul'atu kuni tarii si boochisuu danda'a inni garuu sirrii miti. Sirrii miti jedhi meesa bukkee jiru. Hallelujah. Wanti ati baattee jirtu sirrii miti. Ragaa irratti nu hundaa'ee jiru sirrii miti. Yoosef Yaaqoob harka kan ga'e sirrii miti. Yoosef abbaan mul'ataan duune garuu du'eedhaan labsii irratti labsan. Yoosef nama ulfinni qabeessin duune du'eedhaaniitu labsiin irratti ba'e. Jireenya kee irratti mul'anni kee osoo jiru du'eedhaanii labsii kas irratti baase maa'ee lalaatar. Walqixa baay'ee nama naasisa. Sa'aatii amma jirru kanatti keessattuu namoota dhukkubsataniif doktoroonni baay'ee hubannaan godhaniif yeroo durii bara 1980 keessa HIV nama tokko qabee jennaani dura hin gorsan baay'ee gorsan teechisanii akkana jedhe ergetti maniin booda waa'ee dhukkubichaatti hin dandamata xiqqoo ishiin baachuu danda'a inni amma ammoo sirumayyuu adda ta'e inni xaa'in qoratamta akka carraasi keessa jira taanaan kaatee dhufa misraachoo sitti mudhaaf gabbi sitti mudhaaf kaatee dhufa. Kaatee dhufee tokkos jedha kanatu sirra jira jedha. Namni tokko dhukkuba tokko kan du'u gaafa dhukkubni ajjeesu miti. Gaafa waa'ee dhukkuba sanii dhaga'uudha. Guyyaa dhukkuba san dhaga'u jalqabee inni raawwateera. Inni du'eera. Sababbiin isaas ragaa irratti hundaa'e waan ta'eef. Dhaloonni ammaa isa ragaa irratti hundaa'e hin amanu waan ta'eef. Kanarraa kan ka'e murtii ariifachiisaa fudhata. Gaafuma san du'u jalqaba. Kaansarii si qabe jennaan bakka. jalqabeere jireenya isaa gadi buusu jalqabee karoora isaa dhiise waaqayyo narraa gore jedha waaqayyo nan beeku jedha. Hallelujah. Akkamitti waaqayyo sin beekne situ beekaa waaqayyo miti jiru waaqayyo akkas jedha galgala kana yaadanan isiif yaadu ana duwwaatu beeka siin jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ermiyaas 31 yoo ilaaltan immoo waa'ee Raahel dubbate. Ijoolleen Raahelii hin deemani lola deemani kanarraa kan ka'e Raahelii baay'ee iyyichi guddaa Raamaa gidduutti dhaga'ame. Wawwaannaa guddaa iyyicha guddaa oduu gaddaatu mandara isaatti dhaga'ame. Sababbiin isaas Raahel ijoollee qabdu waan ta'eef Israa'eloonni Yaaqoob jedhamanii Yaaqoob inni waamamu kuni Israa'elii waamama. Haati manaas Yaaqoob immoo Raaheliidha. Dubartoonni Israa'el keessa jiraatan hundumtumaadhaan waamamanii Raaheliin waamaman. Sababbiin isaas abbaan manaa ishee Yaaqoob Israa'el jedhamee beekama. Israa'eloonni isaa waamaman. Raahel duwwaa miti kan boo'e Israa'eloota guututu boo'e. Baay'ee gaddan iyyichi guddaan dhaga'ame. Hallelujah. Maayidha yennaan ragaatu harka gahe. Ijoolleen kee du'aniiru jedhanii akkuma Yoosef akkuma Yaaqoob gadda Raahel isin gaddite. Hallelujah. Jireenya keenya keessatti wanti ragaan jedhu baay'ee ulfaata. Ragaan murtii du'aan nama geessa. Ragaan murtii rakkinaan nama geessa. Kanarraa kan ka'e namoonni waan hundaaf hin ariifatu waan hunda murteessuudhaaf waan hundatti murtee kennuudhaaf hin ariifatu. Sababbiin isaas ragaatu harka ga'e waan ta'eef. Isinitti himaani bara 2000 calqabee amma bara 2003 ana waggaa 3 na dhukkubee ture. Waggaa guutuu waggaa 3 kana guutuu warri koo baay'ee na wajjin cinqamani. Waaqayyoof haa galatu. Ani namaas dhaabbadhee dubbatu mini. Namaas dhaabbadhee lallabus mini. Carraa akkasiin qabuun ture akka ragaatiin. Bara waggaa 3 guutuu ani rakkina sammuu qabde jedhanii Amaanu'eelii tureera. Akkasuma immoo maatiin koo maatii warra kaanii jecha warra Ortodoksootaa ture achi keessa hin bee warra qaallichaa hidhaatu jira. Ani namaas achi keessaas dhufeedha. Kanarraa kan ka'e murtii gurguddaan irratti fudhatame. Harki koo hidhameera sansalataanii Amaanu'eeliin oola. Baay'ee maatiin koo na wajjin cinqamanii firri koo na wajjin cinqamanii sababbiin isaas mucaan kee kana booda naman ta'u jedhame. Maalidha jiru ragaan baay'ee koo harka ga'e ragaa du'aa ture.
kanarraa kan kee baay'een koo gaddi maatiin koo warri na jaalatan warri na xiiqa warri narraa fagoo jira hundinuu naa gadduu jalqaban sababbiin isaas kan isaa raawwateera jechuu jalqaban nama rukutan ture nama argeennaan na rukutaa nama baay'ee ilkaan cabseera nama baay'ee miidheera sababbiin isaas dhukkuba sammuuti waan ta'eef inni kuni ragaa inni kuni abba mucaan kee danda'amu yoo danda'ame immoo Ameerikaatti fudhadhuuti achitti yaalamsiisi yoo xiqqoo furmaata argate jedha furmaanni doktorii biraa kenname dhukkubarraa adda si baasuu osoo hin taane dhukkuba wajjin si jiraachisa dhukkuba wajjin walii galtee godha furmaanni doktorii biraa haleluuyaa furmaanni Yesuus bira jiru garuu dhukkubarraa adda si baasa haleluuyaa kana booda bakka murteen qabu furmaanni dhumamaa jedha jennaan doo jedhanii bakka raawwatanii jiru dhiisanii jiru waa'een koo raawwatamee jiru kana booda garuu Waaqayyo hin dhufe haleluuyaa Waaqayyo yaadanni siif yaadu isa duwwaatu beeka galanni Waaqayyoof haa ta'u murtiin kennameera murtii du'aa kana booda abdiin qabu kana booda gadhiisaa karaarra deeme nama haa rukutu jedhan bakka maraate waan ta'eef ragichi akkas jedhe kanaaf namoonni baay'eenis keessa jirtu ragaa garagaraa baattan hin danda'amu raawwateera jettanii warri murteessitan jirtan garuu Waaqayyo galgala kana sagalee isaa isiniif fidee jira yaada inni isiniif yaadu isa duwwaatu beeka haleluuyaa ati du'eera jechuu dandeecha Waaqayyo garuu siif immoo karoora sii karoorsee jira haleluuyaa diinni kee sitti haasa'uu danda'a namni sitti haasa'uu danda'a karaa kamii sitti haasa'amuu danda'a Waaqayyo garuu siif karoorsee jira ajandaa haaraa siif baasee jira galgala kana Waaqayyo waa'ee kee beeksisa baasa ameen jettooti haleluuyaa galgala kana waa'ee kee Waaqayyo mata duree baasa du'a kee jireenyatti boo'icha kee gammachuutti firiitii kee ka'iititti Waaqayyo galgala kana itti dhufe haleluuyaa Israa'eliin boochi baay'ee gaddite sababbiin isaa Israa'eloonni hunduu baay'ee gadde caafata qulqullaa keessa ammas tokko isiniif hin dabala macaafa maramee taa'u tokko nan arge macaafichis keessa fi duuban caafamee erga cufame immoo mallattoo torbaan mallatteeffamee ture ergamaan aangoo qabeessa sagalee isaa dhageessisan mallattoo macaafichaatti cufame irraa kutee macaaficha banuudhaaf kan male eenyu jedhee labsu tokkos nan arge waaqa keessaa lafarraa lafa jalaayis tokkollee macaaficha banee keessaa ilaaluu hin dandeenye tokkollee macaaficha bane keessaa isa ilaaluuf kan male waan hin argaminiif baay'isee nan boo'e jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u Yohannis gaaf dubbatu mul'ata argame mul'anni inni arge maayidhaan macaafa cufame arge Yohannis mul'ata akkasitti arge macaafa cufame arge macaafa kana mooyyuu eenyu akkam banne mul'ata isaa keessatti arge kanarraa kan ka'e Yohannisii fi jaarsoliin Israa'el maal godhuu jalqaban jedha boo'uu jalqaban jedha sababbiin isaas macaaficha kana kan banuu malee homtuun argamne jedha cufamee jira raawwateera jedhanii hundumti isaanii jaarsoliin Israa'el akkasumas immoo abbaan mul'ataa Yohannis macaaficha cufanii macaafni cufame kun homtuun ban jedhanii boruu jalqaban sababbiin isaas macaaficha kana jireenya keessa jira macaaficha kana keessa dhugaatu jira macaaficha kana keessa karaatu jira macaaficha kana keessa hiikatu jira kanarraa kan ka'e macaaficha kana eenyuun bareedanii sagalee boo'ichaa dhageessisan haleluuyaa ameen sagaleen nagaame kuni sagalee boo'ichaati sagalee gammachuu miti sagalee namatti tolu miti kanarraa kan ka'e Yohannisiif jaarsoliin mana cufatanii boo'uu jalqaban haleluuyaa sagaleen isaan nagaan garuu kan ragaa irratti hundaa'e caafaticha homtuu banuu hin danda'u caafaticha homtuu hiikuu hin danda'u kana booda raawwatee jira kana booda furmaanni hin jiru kana booda dhaloonni hin ba'u kana booda dhaloonni hin hiikkatu kana booda dhaloota furmaanni hin jiru jedhanii raawwatanii ta'an haleluuyaa ameen garuu afanni qulqullaan gaaf dubbatu caaficha kana kanii waaqa irrattis lafa irrattis
Hallelujah. Inni tokko jira jedhe. Hallelujah. Saba isaaf kan du'e. Saba isaaf dhiiga kan baase. Saba isaaf gatii kan baase. Leenca Yihuudaa kan ta'e. Yesuus dhaabacha kana hiikuu hin danda'a jedhani. Galgala kana waa'ee kee kan hiikuu Yesuus. Wow. Nama harkatti hiikkatu waa'een kee. Fira harkatti hiikkatu waa'een kee. Obboleessaati Ameerikaa fi Awurooppaa qabdutti hiikkatu waa'een kee. Hallelujah. Kee kan hiikuu danda'u Yesuus nama Naazreeti. Isa malee homtuu hiikuu hin dandeenye. Isa malee homtuu furmaata kennuu hin dandeenye. Isa malee hiikamuu hin danda'amu. Murteetu bahe. Dhaabaticha kana kan hiikuu homtuu hin jiru. Hallelujah. Kuba kee kan hiikuu danda'u Yesuus duwwaadha. Isa dooktoriin jedhamini. Isa beekan tokko jedhamini. Isa namni dhufeesitti odeessamini. Yesuus namni Naazreeti garuu waa'ee kee dhufuudhaaf har'a harka isaa deebisa. Wow. Yoosef du'eera jedhanii labsiin labsame. Yoosef garuu hin duune. Teessoo mootummaa qabateera. Kana booda akkas jedhe. Ani nan barbaada abbaa koo Yaaqoobiin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleewwan isaanuma warruma isaan irratti ka'eetu dhaqee isaan arge. Hallelujah. Galgala kana sittani mala. Mul'ata kee irratti isuma ka'eetu dhufee si ilaala. Hallelujah. Mul'atuma ati qabdu ati naman taatu. Ati hin jiraattu. Ati hin kufta. Ati akkas taata. Ati akkas taata. Isuma mandarumatti sirratti odeessetu gaafa ati sirra dhaabbattu dhufee si ilaala. Hallelujah. Ana dooktaruma na akkami. Dooktaruma naman taatu jedhatu dhaabbatee na dhaggeeffataana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jireenya nu keessa jiraannu jireenya mul'atu osoo hin taane jireenya mul'anne keessa waan mul'atu goonanu. Jettaniis amma jireenya ati keessa jirtu jireenya mul'atu min namatti mul'atu Yesuusitti mul'ata. Kan mul'anne keessa teessee waan mul'atu hin babaaftaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaana jireenyi keenya kana booda dhaqanii ilaalanii Yaaqoob jira jedhe Yoosef jira jedhe. Inneessa jira mootii ta'ee jira jedhan. Kabajamee jedhan. Hallelujah. Kufaatii kee dhagaan warri kufaatii kee beekan har'a kabajamuu kee dubba. Caafanni fulaan akkas jedha. Dhaloonni uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eegaa jiran jedha. Kan mul'atu Afrikaa irraan dhufu, Eeshiyaa irraan dhufu, waa'ee kee ilaaluu dhufa malee asirratti raajuun dhufu kana boodatti tuqaa'ee. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bakka jireenyi kee jijjiiramee hundumatu arga. Yaaqoobiin Yoosefiin homtuun argine. Garuu inni kabajamee jira. Teessoo mootummaa irra jira. Kana booda Waaqayyo kabachiisee jira. Kana booda sittan hima warri biyyaa isin ari'an. Keessattuu laal Waaqayyo natti dubbataa jiraani warri biyyaa ari'amtanii dhuftan jiran karaa Wallaggaa irraa keessoo ari'amtanii kan dhuftan namaan jibbamtanii kan dhuftan sagalee misiraachoo isinii fidee dhufeeraadha. Waaqayyo asitti isin kabajee namni isin ari'e immoo dhufee isin ilaala. Ameen jettanii. Kana booda kan odeeffamu kufiitii kee duwwaame kufiitii keemin baduu keemin boo'uu keemin rakkina keemin eelbeenu keena dibamee keena jedhamee odeeffamuu jalqaba. Hunduu waa'ee kee dubbachuuf dhimmanii si eegaa jiru si. Hallelujah. Wow. Kana booda Yoosef kabajamee jira. Teessoo mootirra taa'ee jira. Saragallaan qophaa'ee jira. Kana booda eenyu bira ga'ee jira. Caafanni qulqullaan gaaf dubbatu. Yoosef saba Gibxi mootii duratti gaafamanii mootiin akkas jedhe kana booda saba kee isa Israa'eliin jiran akkas jedhe saragallaa ergiifiti haa dhufan. Yaaqoob oduu misiraachoon dhagaye. Kaleessa bo'aan ture maaltu harka ga'ee shaashu. Wayyaa dhiigan makametu harka ga'e. Kana argeetu bo'aa ture. Bakka labsii labsee torban tokko balbala cufate. Mucaan koo du'e jedhee labsii labsee jira. Bakka raawwate kan koo jedhe kanatu harka ga'e kana duwwaatu harka ga'e kanarraa kan ka'e boo'icha guddaa gadda guddaa waannaa guddaa gale kana booda akkas jedhe Yaaqoobiin jedhe Yaaqoob achi Yoosef ajaja baase abbaan koo saragallaa dhufu jedhe. Hallelujah. Waaqayyo arra si kabajasi. Dubarsiin jedha si kabajasi. Asitti nima. Biizinasiidha naa ta'u, waan barbaade haa ta'u, mul'ata kee naa ta'u, kadhataa naa ta'u, raajii naa ta'u, faarfannaa naa ta'u, waa'ee kee barra Waaqayyo ergamaa ajaja. Yoo
Yaaqoobii fi Saraagallaatu ajajama. Galgala kana waa'ee keef garuu ergamaatu ajajama. Hallelujah. Waaqayyo si kabajasi. Koo yeroo tokko waan foon qabnu nama foonii waan taane baay'ee boonya bakka. Waaqayyo na gatee jira, Waaqayyo na dhiisee jira. Inni nan beeku baay'inaan. Situ beekaa Yesuusin. Inni erga si beekee oolati nu mamii hin roo uummama kee duratti si beekan. Hallelujah. Gaafin akkasii kun akkas jedhe Eeliyaasiin gaaf tokko lafa onaa deemetu yaa Waaqayyo dubartittii kana dadhabeera najjeese. Nama Waaqayyo dibe, nama Waaqayyo kabaje. Kadhata gowwaa kadhate. Isin kadhata gowwaan kadhatina. Hallelujah. Jireenyi kee kan murteessu calculation yemin waan injiinarii taate min waan doktorii taate min waan beekaa taate min. Hallelujah. Kee isa mul'anne keessa jira Waaqayyo. Dhalootaaf garuu isa mul'atutti sii dhufa Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanarraa kan ka'e Yoosefiif ajajatu be, Yaaqoobiif ajajatu be, maal haa dhufu? Saragallaan haa dhufu. Eenyu Yaaqoob achaa dhufu? Yaaqoob kaleessa balbala cufatee boo'aa ture. Yaaqoob kaleessa gaddarra ture. Saragallaatu ajajamee jira. Hallelujah. Har'a laasittiin himaan kaansariin jiraachuu danda'a. HIV'n jiraachuu danda'a. Cubbaaleen jiraachuu danda'a. Sukkaar bashtaan jiraachuu danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma baay'ee rakkisaadhaan sukkaarri qabalee dhabame akkamitti maal godha si bira? Ni taa'u galgala kan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qabalee dha'uu salii miidhaan fudhataa maal godha si bira? Akkamitti rakkate si bira? Galgala kana garuu hin ba'a. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Booda kabajamuu jalqabame gaaf dhufu Saragallaan nu beeke. Kaza jiraa mucaan koo jedhe ragaan bee ajjeeseera. Anuma du'e bira ga'e. Ragaan gaafa si bira ga'u si jeessa. Raawwatee si jeessa. Kan qabuun balleessita. Namni namatti fakkaatu kophaatti baata. Jireenyi kee jawoota. Haalli kee duwwaata. Dukkana sitita. Boo'icha sitita. Sababbiin isaas maayidha yoo jette ragaatu si bira ga'e waan ta'eef. Inna gaamamni sagaleen koo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ragaatu si bira ga'e waan ta'eef kanarraa kan ka'e hin gaddita, hin boocha, kophaa taata. Namnis gaafa ragaan si bira ga'u sitti hin yaadu. Hunduu si biraa deema, hunduu si gatee deema. Har'a firoota baay'een qabaan. Kaleessa garuu gaafa na dhukkubsan homtuu natti hin yaadu. Haadha koof abbaa koo duwwaatu na beekana. Sababbiin isaas inni maraateera, ansaa raawwateera. Kana booda abdiin qabu, kana booda abdiin filateera jedhu. Hallelujah. Garuu amma waa'ee koo haasaa jiran. Hallelujah. Waa'ee dibamuu koo haasaa jiran. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa ati Waaqayyoof gaafa Waaqayyo si kabaju, gaafa Waaqayyo si kaasu, waa'ee keetu haasa'ama. Waa'ee keetu haasa'ama. Kana booda waa'ee kootu dubbatama jedhame. Kana booda waa'ee kootu labsama jedhame. Waaqayyo inni ati hin argine galgala kana isinitti himaan. Profeesiyaa isin tajaajila. Waaqayyoof haa galatu karaa kamiinu kennaa natti kenneera Waaqayyo. Hallelujah. Sa'aatii boodas natti tajaajila. Sa'aatii booda immoo yeroo raajii ta'a. Yeroo hafuura qulqulluu ta'a. Kan hin tuqamu hin jiru, kan hin tuqamne hin jiru galgala kana. Ameen jettaniis. Kanaaf Yaaqoobiin mucaasaa yaame maayidhaan boodii gaardiitu ergameef. Saragallaa wajjin. Hallelujah. Waaqayyo gaafa si kabaju. Hallelujah. Galgala kana Waaqayyo si kabajuuf si boodii gaardii nama siin ergu. Ergamoota isaas si erga. Ameen jettuuti. Ergamoonni Waaqayyo asiinis hin ba'u, asiinis hin ba'u, fuuldura keen hin ba'u, duuba keen hin ba'u. Kana booda ati boodii gaardii ajjabamnamin. Boodii gaardiin koo du'uu danda'a. Xaqilaay ministeerri muummichi ministeeraa gaaf dhufanii gisee tokko nan yaadadha bara 97 keessa mootummaan naannoo Oromiyaa dhufe jedhan. Ani baay'ee xiqqaan ture. Namni hunduu hin girrisa. Boodii gaardiin jira akka nama 10 olii ta'u. Ni dhaabbatanii. Sababbiin isaas mootitu darbaa jira waan ta'eef. Hallelujah. Kana booda ani xiqqaa waan ta'eef kaa'isa ilaaluudhaaf nan gaadha. Isa booda tokko na dha'ee duubatti na deebise. Carraan argattu boodii gaardii akkasiin mini Waaqayyo galgala kana kasi ajaju.
isa mul'anne haleluuyaa. Isa hojii dhokataa isa hojii dhokataa jireenya kee irratti hojjetu ajjeesu haleluuyaa. Galgala kana waa'ee kee Waaqayyo hin abboomaa. Ergamoota abboomaa. Waa'ee kee hin abboomamaa. Waa'ee waldaa kanaaf ergamootatu abboomama. Haleluuyaa. Yoosefiif hin abboomame maaltu abboomame? Saragallaa namoonni qabanii haleluuyaa saragallaa gototuuf jalqaban. Maaliif yoo jettanii Waaqayyotu kabaje. Inni ragaan jedhu sirrii jecha. Haleluuyaa. Inni ragaa waa'ee koo irratti dubbate sirrii miti jedhames. Labsiin irratti labsame sirrii miti jedhames. Waaqayyo arra labsiidhaan deega. Waa'ee kee irratti kan labsame, du'a labsame, dhukkuba labsame, gaafii labsame irratti Waaqayyo hin deega galgala kana. Haleluuyaa.